Yoo jennee kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Nubiyaa Miidiyaa akkam jirtu qophii teennata qorqortii hadhaatii walitti deebinee jirra. Qophii teennata qorqortii hadhaatiin haala jiru irratti Dr. Hangaasaa Ibraahimii waliin qorqorraati. Dr. Hangaasaa baga nagaan dhufte anaa dhufu. Baga nagaan eeyitanii galatooma. Toleme qophii qorqortii teennata hadhaa tana waa'ee kunoo wayyaanee fi baandaan warra wayyaanee kun jechuu fardee wayyaanee kun lagannaa labsanii jiranii amma marsa shanaffaarra jiru takkaayyuu milkaanee hin beekanu mee maalii milkaa'uu dhabane warri kun numa labsuu numa fashalu jala. Lagannaan baandaalee fi fardeen wayyaaneedha. Marsaa shanaffaa jedhanii ammaan tana yaamaa jiran kun tokkoffaas lammeeffaas sadeeffaas afreeffaanis hin milkoofne shanaffaan kun illee milkaawaan jiru. Sababni itti milkaawaan jirree fi itti milkaawaan turin ummanni abbaa labsii kanaa baree jira. Qabsoon tun qabsoo Oromoodhaa akkan tahin lagannaan tun lagannaa Oromoodhaa akkan tahin ergamtootni wayyaaneedhaa ummata keenya hiyyummaa keessatti akka kufanii fi injifannoo fi arkatan kana akka deebisanii ifirraa cabsan Oromoo wal afaan deebisanii wal nyaachisuudhaaf akka isaan yaa'anii fi deebisanii wayyaanee dhiiga qeerootiin kuftee cabxee biyyaa baqattee maqaleetti ruuhiin keessaa bahaa shakarmooytii keessa jirtu ammaas dhiiga qeerootiin warra aangoo irratti deebisuudhaaf carraaquu dallaaltoota shaqaxa siyaasaadhaa tahuu eega baran ummanni lagannaa isaanii kanaaf gurra laachuu dhiisee ummanni wanni nuti lagachuu qabnu hiyyummaadha wanni nu lagachuu qabnu dhaba wanni nu lagachuu qabnu ergatummaadha jechuudhaan itti milkaawaan jirre magaalaan hundinuu warraan tana bobbaa isaaniitii fi hojii isaanii ta guyya guyyaadhaa gaggeessaa jiranii yaa baandaan fi ergamtoonnis dubbiin nu harkaa fashalte akka hin jannee fi hin amanne ni beekama suuraalee durii fi tafakkeessuutiin maaliin shoppingiidhaan tana jira jaa kijibaa jiraachuun isaanii beekamaadha ammoo lagannaan tun milkaawaan jirtu tan shanaffaa tunis milkooytu 15 saataatu 25 saataatu 150 saataatu lagannaa haga fadhe yaamaa ooltus ergaa wayyaaneetiif Oromoon hawwaattee injifannoo ifii argatte deebistee wayyaanee aangoo irra deebisuudhaaf ni qabsooyti ta'ettu ummata keessan jirtu ummanni bilisummaa isaanii eeggachuu irratti jijjiirama harkate kana lafa siransuu irratti fi carraaqqii isaaniitiin qeeroon biyyaa badhaadhina cinaa dhaabbattee dhugaa badhaadhinni qabu dhugaa abbaa aangoo ta'uu isaaniif mirkaneeffatanii lagannaa tana gurra laachuu fi didanii dubbiin isaanii cilee bishaan buutee harkaa taatee fashalooyitee deemaa jirti. Kanaafuu abdiin kutatanii ergamtoonni gizee diinni ergatee numa ergama dalagaa diinaa warra hojjechaa jiraniif ammoo seenaan maqaa badaadhaan isaan yaadachuu irraa if boodan deebu kan jedhu qaba. Mee lagannaan kun abbaa itti eenyu? Tun gaafii ummanni keenya akka gaariitti baree fi gaafii bareedduudha. Abbaan lagannaa kanaa wayyaaneedha. TPLF. Ajandaan kun kasaati. Ajandaan kun ka TPLF ta'uun kanti beekamu maas qabsoon tun qabsoo Oromoodhaatii miti. Oromoon qabsoo bara 150 gootee injifannoo qeerrootiin xumurtee goolabdee masaraa keessa galtee jirti. Ilma abbaa gadaa masaraa neexee jirti. Qabsoon achii booda warra masaraarraa baqate warra aangoo dhabee warra saamicha dhabee warra silaa akka dur baranitti lafa teenya gurgurachuu dhabee baqatee maqale ge'ee gale kun wayyaaneen ammallee baandaa ergamtoota afaan Oromoo dubbatan ka Oromoodhaa qopheeffatanii isaan keessan injifannoo reefu akka waan jeesanitti moohannaa qeerroodhaan moohataman san ammallee qeerroodhaan moohatanii masaratti deebi'uudhaaf Oromoo lafaan deebisnee wal dho'isisuu qabna tan jettuun istiraateejii itti baafatanii sagantaa itti baafatanii karoora itti baafatanii maallaqa guddaa irra dhangalaasanii aktiivistootaan maqaa'uu gaazexeessootaan miidiyaa silaa qabsoo Oromootiif hojjetaa ture isaa ta'u namoota garagaraa hunda maallaqaan bitanii macheessanii qabsoo tana gaggeessaa kan jiru wayyaanedha. Ummanni keenya kana hubatee jira. Wanni nama gammachiisu. Qabsoon tun qabsoo wayyaaneen aangoo irra deebi'uuf godhaa jirtu ta'u ummanni Oromoo baadiyyaa magaalatti
xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan hundi hubatee jira. Tanaaf itti milkaa'uu hin dandeenye warra barammaan tana baqatee maqalee taa'aa jiru jira barka Finfinnee keessa deemee Oromoo baqattee baramma maqalee keessa taa'isee achi Facebook irra waa barreessitu jira. Warra guyyaan aduun itti dhiite jechuudha. Karra deema wallaalanii maaliif ergamtoota wayyaaneeti nafaqaa wayyaaneeti warra distii wayyaaneedhaa arraabu warra firfaarii hambaa wayyaaneedhaa arraabee waan isaan irraa nyaatan tahafte nyaachaa waan isaanii kutan nyaachaa hogguu isaan achi haxxifatan isaan asii qufaan hogguu isaan achi yeruma adaduma mootummaan keenya kun mootummaan Oromoodhaa kun wayyaanee keessaa ruuhii baasuudhaaf ajjeesuudhaaf wayyaanee dhihaatetti baandaan labsii lagannaa waan garagaraa gaggeessiti. Maaliif attenshina mootummaadhaa gara naas deebisuu fi ruuhii wayyaaneedhaa xiqqoo dheereessuudhaaf jechuudha. Tanoo ajaja isaaniitiin akkuma haasawa keessa jee lagannaan kun qofa osoo hin ta'in hokkarrummaan deemu kunu jeequmsummaan deemu kunu qabsummaan deemtu tunu guutummaa guututti eegalmii abbaa gadaa masaraa seenirraa kaasee wannummaan deemaa jiru kun hundinuu qabsoo wayyaanee aangoo irratti deebisuuti malee qabsoon Oromoodhaa injifannoodhaan goolabamtee jirti. Warri waan kana gaggeessaa jiru hundi baandoota ergamtootaa fi bitamtoota wayyaaneen maallaqaan bitte kana ta'uummaas uummanni Oromoodhaa guyyarraa guyyatti hubatanii yaamicha diinaa ka yaamamaa oolan kana jala gurra duuchachuudhaan uummanni keenya yaamicha diinaatiif hin awwaannu baandaadhaaf hin awwaannu biyya teenya hin diignu ni jaarra malee karaan cufnu ni banna malee mana ni jaarra malee hin guubnu jechuudhaan uummanni keenya karaa daandii sirrii irratti deemaa jira. Baandaan caccabina hamileetii fi kaayoo isaanii kasaaraa guddaa keessa jiranii haa ta'u immoo yaa'u namni ergamu waan ergameef san galmaan gahu malee hambaa nyaachuu maqaan dandeenyeef shilingii fi sumuunii isaanii kan namtu tanaas fudhachuu maqaan dandeenyeef yaa'u dirqama karoorri bahee gizee wayyaaneen itti kanname karoora wayyaaneen bahee itti kanname raawwachuullee dadhaban raawwachiisuudhaaf tattaafachuudhaaf ni dirqamanii jechuudha yaa'u hambaa san nyaachuudhaaf tajirtu tana ammoo karoorri qabsoodha jedhamee deemu kun hundinuu qabsoo wayyaanee aangoo deebisuu akka taate uummanni Oromoo guutumaa guututti kan hubate jiru ta'uu beekamaadha. Mee soba adii tokko asirratti itti dabaltee anaa kaastuu barbaadu akkanaa kaastuu wanti barbaadu wayyaanee achiin karoorsiti OMN itti ergiti OMN immoo labsii qeerroo jedhee achii dubbisa. Kijiba kana ammoo hin mul'ata kan labse qeerroo otoo hin taane OMN kan itti kenne wayyaaneedha. Asirra maan jettan kan dura qeerroon tun tama akka taate adda wallaallee jirra. Qeerroo Facebook irra jiraattuu fi qeerroo lafarra jiraattu tun wal adda nutti taatee jirti. Nuti immoo qeerroo lafarra jirtu wajjin jiraachaa jirra. Qeerroo lafarra jirtu leenjisaa jirra. Qeerroo lafarra jirtu tun abbaan biyyaa Oromoodha. Ilma abbaa gadaa jedhanii abbichuu kiyya jedhanii shimallis kiyya jedhanii pireezidantootaa fi xaqilaa ministeericha keenya lafa hundattuu suuraa isaanii kaayatanii deeggarsa xiqqaa guddaan magaalaa hunda keessa baadiyyaa hunda keessa gaggeessaa jiran. Inumaa koronaa kana jecha dhaaphaa hiriiran bahinaa deeggarsan godhinaan dhiisaa jennee dhoorkaa jirra malee qeerroon hubannoo si argachuudhaan kaayoon qabsoo tanaa tan diinaa ta'uu beeytee jalaa diddee edaa ifiif jirra. Edaa ifiif nu dogoggorsiisanii wal afaan nu deebisanii nuti ilmaan haadha takkaati. Oromoon Oromoo irratti qabsaa'uun fafaa karaan daandiin haqaa daandii badhaadhinaati. Daandiin keenya ida'amuudha galmi keenya badhaadhina jechuudhaan qeerroon kaayota na fudhattee harka waliin caasurra gara harka isaanii hasxaa badhaadhina jijjiiruudhaan guutuu Oromiyaa keessatti garsiisaa akka jiran namoonni beekaa jechuudha. Qeerroon labsii baaste tun tami. Qeerroon lagannaa yaamte tun tami jettee yoo kayaatan amma qeerroo wayyaaneetii fi qeerroo Oromoodhaa jennee adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Akka naagalutti Oromiyaa keessa qeerroo wayyaaneedhaa ni jirti jee yaaduun. Guutumaa guututti kan qeerroo wayyaaneeti jee yoo jiraate Oromiyaa keessatti karaa cufuu ni danda'a. Kan qeerroo wayyaaneeti jee yoo jiraate Oromiyaa keessatti badii hojjechuu ni danda'a. Kan qeerroo wayyaaneeti jee yoo jiraate yaamicha wayyaaneetiif awwaachuu ni danda'a. Kan sanii alaa qeerroon Oromooti malee wayyaanee kan jirre beekamuudha qaba. Yaa'u akkuma reefu jee labsii kana kayaamte wayyaaneedha.
kan dabarsu jirtu OMN miidiyaa Oromoodhaa kan qabsoo Oromoo keessa bakka guddaa qabu haa ta'u garuu diinaa wajjin firoomuudhaan dantaa maallaqaatii fi ergama isaarraa daandii irraa miliquudhaan kaayoo wayyaaneedhaa galmaan ga'uudhaa fi bolola abbootii miidiyaa san hooggananii kan aangoodhaaf dheebotanii gorora yaasaa turanii san galmaan ga'uudhaaf jecha soba jiru. Soba guddaa ka ummanni Oromolleen isa arku afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis akka labsii yaamicha qeerroo godhee gizee yaamu baay'ee kana magaddisiisuu fi ka ummanni Oromolleen akkatti OMN'n ammaan tana miidiyaa kijibaa miidiyaa wayyaaneedha wayyaaneen bitattee qilleensa irratti itti fayyadamaa jirtuu fi gaazexeessitoota achirra jiran san hundaa'u warra waan kana gabaasu hunda wayyaaneen akkaanii fi nafaqaa mindaa baastee fi kana kijibsiisuudhaan Oromoo wal afaan deebisuu deeman ummanni Oromoodhaa biyya keessa jiran hundi beeka nuti maas irra guddaa ummata keessa yaa'aa jirra ummanni miidiyaa kijibaa san nutti baninaa jechaa jira ganduma keessattu miidiyaa OMN kana ammaan tana dur ummanni ni jaalata ammaan tana yoo laalte miidiyaa kijibaa san nutti baninaa dhiisaan irraa cufa dabarsaan irraa kana gurbaa ummata kijibaa jaanii ummata kijibaan beekamaa deemuun isaanii ummata keenyaaf injifannoodha tatanarraa hafte immoo qeerroo wayyaaneedha injirtuus jiraachuus hin dandeessu qeerroon Oromooti yaamicha kana kan godhu wayyaaneedha akka qeerroon gootetti immoo warri godhu baandootaa fi ergamtoota isaaniiti kaanis bar Finfinneerraa baqateetuma gaazexeessaadha kayfiin jiru namoonni adda addaa maqalee keessa ta'anii gadamaa galgala katabaa jiranii jechuudha yaa nyaachaatu kaanis alaa sanuma jechuudha bulee kaanis gamanaa jechuudha ijoollee warra wanta kaan gamasi kaan gamanaa ta'anii kijibaa nafaqaa nyaachaa maallaqa nyaachaa shaqaxa dukkaana godhatanii ilmaan Oromoo kana ittiin jiraachisuu fi tujjaaruudhaaf waan adda addaa godhaa jiran ittiin milkaa'anii hanga lubbuun jirrutti hanga uummanni Oromoo jirutti tanaafu qeerroon labsii baastee takka illee nuun jirtu labsii qabaase wayyaaneedha ka qeerroo fakkeessee akka dabarsu godhee maas jara dhugumatti akkuma reefu jee qeerroo wayyaaneedha inuman jirtu qeerroon jirtu qeerroo Oromooti qeerroon Oromoo maas badhaadhinaa hojii jirti baandaadhaa wajjin jirtu tun ammaas hojiidhaan waan namuu harkaa deemaa jiru ta'ettuun qaba. Tole bareedaadha yaada iddoo kaasteertaa mee gaafa wayyaanee muddamtu baandaan fardeen wayyaanee maalee fi labsiidha gadi wadhiisa. Tunilleen gaafii bareedduudha. Wanni hedduu na danqisiisaatu jira. Ruuhiin baandaadhaa ruuhii wayyaanee irrarraati. Yoo wayyaaneen duute baandaan hin duuti. Baandaan lubbuun qabdu. Lubbuusi wayyaanee irrarraati. Baandaan bajatan qabdu. Bajannisi jireenya wayyaanee irrarraa. Baandaan yaadan qabdu. Yaanni baandaadhaa wayyaanee irraa maddaaf. Baandaan hujiin qabdu. Hujiin baandaadhaa wayyaaneedhaan itti kennama. Baandaan jiraachuudhaaf wayyaanee jiraachisuu qabdi. Qixuma wayyaaneen shakarmooyitii keessa du'aaf. Seentutti baandaan bareedee batachiti. Shakarmooyitii keessaa du'a keessaa baasuudhaaf wuxxifatti. Tan jirree fi tan jirtu qabdeen labsuudhaan maaleen girgirii kaastee ruuhii xiqqoo dheereessuu barbaaddi jechuudha. Wahuma butachuuf tun hundinuu hojjechuuf miti. Wahuma xiqqoo takka ni jiraami nafaqaa osoo faraqaan xiqqoo nan geenye jedhanii xiqqoo naaf itti hafti jedhanii butachumaaf. Saniifuu wayyaaneen qaruuraa keessa galaa jirti. Xiqqaattee shiriinkitaa dhabamaa jirti. Duuti wayyaaneedhaa hafan qabdu. Dhiyottaa ta'u fagottaa ta'u wayyaaneen hin duuti. Ammallee shakarmooyitii keessa jirti. Warri wayyaanee ruuhii dheereessuu barbaadu. Warri wayyaanee jiraachisuu barbaadu. Warri wayyaaneedhaan jiraachuu barbaadu. Isaanirraa hambaa isaanii nyaachuudhaan biyya keenya biyya jeequmsaa godhuu tasuma hin danda'ani. Wanni sababni isaan ittiin yeroo wayyaanee muddamte baandaan bareegduuf yoo wayyaaneen duutu maqaa isaan du'aniif yoo isin hin jiraanne maqaa isaan hin jiraanneef yoo isin ka taphni si raawwatu taate isaanilleen hiyyummaan beelaa fi agabuun ka isaan fixu ta'uu maqaa yaadaniif nuti immoo wanni jennuun yoo wayyaanilleen duute akka ilma namaatti illee agabuu isin hin bulchinu waan nyaattan waan dhuydanii fi waan ittiin jiraattan
nama gargaaruun numa jirti. Qoonqoo jecha soban dubbatina garaa jecha hin bitamina maallaqaaf jecha saba bal'aa kana saba guddaa kana saba Oromoo kana dhugaa inni qabu irraan faalina harka kalee Oromoo holaase jala yaatanii hin arraabinaan dhaamsa keenya kan isaanii dhaamnu jechuudha. Bareedaadha mee gara qabxii itti aanutti deemnaati. Otoo ni qabsaa jedhee Oromoon kuni silaayyuu qabsoon hin dhaabattu amma ilmi namaa jirutti amma jiruuf jireenyi jirutti wayyaanee waggaa 27 Oromoo ajjeesaa kolaasaa harka muraa miila muraa biyyaa baasaa ture kana wajjin amma waliin naqachuun kun hin taati Oromoo. Tunis gaafii biraa bareeddu. Osoo Oromoon qabsoon naa hafe jedhe qabsoon hafteen jirtu osoo jedhe karuma isaatii fi mala isaatii ni qabsaawa malee. Akkuma reefu jedhe harka kalee dhiira teenya kolaasaa turte miila qabsaawota keenyaa muraa turte qaama dubartoota keenyaa gudeedaa turte ilmaan Oromoodhaa ijabeessaa turte harka san deebi'ee hin arraabu. Nuufi wayyaanee wanni waliin nu qabsoo waliin nu goosisa hin jirtu. Yoo ni goona jenneewu osoo qabsoon nu hafe jenneewu karuma keenyaa fi mala keenyaan goona malee abdanuu wayyaanee wajjin araaraman qabnu jechuudha. Oromoon qabsoon naa hafe yoo kaja'u taate ifirratti hirkatee tooftaa isaatiin mala isaatiin deema malee diina kalee bara 27 ija nu jaamse nadhii gammadaafaa gatee dhabamsiise kaffaa loofaarraa miila ciree dubartoota keenya meeqa gudeedanii jegna keenya meeqa gaara keessatti addarra dhawanii ajjeesisiisaa bahanii hiyyummaadhaan mana nurra ijaaranii lafa teenya saamanii qabeenya keenya chara gurgurachaa bahanii injifannoo arraa ilmaan Oromoo qabsoo qayrootiin argamtee fi qabsoo OPDO keessaa dhufteen argamte tana deebisanii deeffachuudhaaf warra sanii wajjin dhaabbachuun warri ammani qabsoo hin jedhee wayyaanee wajjin dhaabbachaa jiru kun dhugumaanuu warra injifannoo Oromoo hin barbaanne warra dhugumaanuu qabsoo Oromootiif qabsaawaan jirre warra diina ta'uu isaanii hojiin isaanii kana maa ibsitu jechuudha. Dhiigana dhiitiin qoosaa jiranii bara. Dhiira qabsaa'ota keenya kan dhabamaniitiin qoosaa jiranii bara. Haadha teenya ta'imimmaan dhiigaa boochesaniin qoosaa jiranii bara. Miila kaffaaloo kan murame saniin qoosaa jiranii bara. Harka qabsaa'ota meeqaa kan naaffate kan kolaafameen qoosaa jiranii bara. Lafee qabsaa'ota keenyaa arraan tana qabrii keessaa isaan taajjabaa jira jechuudha. Akkamitti diina kalee obboleeyyan kee gatee dhabamsiisaa ture wajjin kaayoo horatte hoggu qabsooytu obboleessa kee kakaleessa isaan fixaa turan san qabrii keessaa lafeensaa si ilaalaa jira bara. Akkamitti kun diinummaadha. Nutu obboleeyyan isaaniin jedha malee dhugumaanuu isaan obboleeyyan keenya ta'uu dhabu kan garsiisuu jechaadha. Kanaafuu wannummaan nuu fi wayyaanee waliif fidee waliin nu qabsoosaa tasallee hin jirtu jechuudha. Kana siibaattillee kana uummanni Oromoo akka gaariitti beeka kan jedhu qaba. Tole bareedaadha gaaffii si xumuraati daqiiqaa 3-4 keessatti naa deebistaati. Mee kana booda qabsoonis ta'ee xiyyeeffannaan uummata Oromoo kana booda maal ta'uu qaba? Maal godhuu qaba Oromoon? Qabsoos ta'ee xiyyeeffannaan uummanni Oromoodhaa amma booda ta'uu qabu yoo bilisummaadhaa argannee jirra. Yoo injifannoodhaa injifannee jirra. Yoo biyya bulchuudhaa bulchaa jirra. Xiyyeeffannaan keenya amma booda kan ta'uu qabu diinaggeedha. Diinaggee. Dalagachuudha. Lagachuu miti. Investimentii import exportii keessa galuudha. Qabeenya horuudha. Hiyyummaa keessaa bahuudha. Barachuudha. Dhaloota aangoo walharkaa dabarfatu horachaa deemuudha.
haadha teenya ta Oromoodhaa tan miilaan kophee malee deemtu kopheetti godhuudha. Karaa Oromoon irra bobbaatee galtu ka ispaaltii hin qabne ispaaltiitti godhuudha. Ifaa baadiyyaan galin yoo jiraate baadiyyaa galchuudha. Tujjaaroota horachuudha. Diinagdeedhaan dagaaguudha. Sadii ol nyaachuudha. Uffachuudha. Jireenya qananii kan badhaadhinaa sanitti tarkaanfachuudha. Hiyyummaa keessaa ba'uudha. Xiyyeeffannaan Oromoo kana kan ta'uu qabu. Diinaaf ergamne dalagata laganne hiyyummaa sangoomsine miskiinummaa mootoomsine barachuu irraa if booda tafne dorgommii kamiinuu moohuu hin dandeenyu. Moohamaa taana malee. Hegeree moohachuu Oromoodhaatti fufsiisuu yoo barbaannu taate qabeenyaan, barnootaan, investimentiidhaan, hayyoota horachuudhaan roga barbaachisu hundaanuu dorgomaa taanee bahuudhaaf xiyyeeffannoon tana karaa diinagdeetti, karaa barnootaatti, karaa maalitti, karaa silaa saba kana fuuldura guddisaa ceesisaa deemuu irratti xiyyeeffannoo keenya deemfachuu qabna. Misooma irratti hojjechuu qabna. Isii tana ta'uu qabaa. Xiyyeeffannaan Oromoodhaa tan jettuun qabaa jechuudha. Tole Dr. Angaasaa qophii teennata qorqortiidhaa tanumaan fidnee jirraati yeroo biraatti qophii biraatti walitti deebinaati qophii adda waan nu qorqorteef horii bulii deebani. Isinilleen keessummaa keessan gootanii na afeeroo keessaniif guddaa galatuuma. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota teennaa qophii teennata qorqortiidhaa tanumaan hobbaanyee jirraati qophii biraa yeroo biraatti walitti deemnutti badhaadha kanarraa nu tura horaa bulaa deebana.